galgala kana sagalee Waaqayyoo keessaa waan ani isinitti dubbachuu barbaadu ergaa Phaawulos isa warra Roomaadhaaf barreesse boqonnaa 5 lakkoofsa 5 irraa isa jiruun mata duree godhee fudheen isarratti waan gabaabaa Waaqayyo gara koo fidee gara keessanitti dabarsa akkas jedha. Sababii Waaqayyo jaalalasaa isa karaa Hafuura Qulqulluu nuuf kenne garaa keenya keessatti dhangalaasee abdiin immoo nullee yaasisu jedha. Ameen. Abdiin maal nu godhu? Mee jedha hundutti keessa? Abdiin maal nu godhu? Abdiin maaliif namallee yaasisu maala waan baay'ee eeggatanii abdattaniilee yaadanii beektan. Abdiin maal nu godhu? Nullee yaasisu. Sababni isaa maaliifi? Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 23 irraa immoo argitu. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 23 irraa immoo isa sagalee abdii kennetu amanamaadha. Abdiin maal nu godhu? Nullee yaasisu. Sababni isaa asii jirtanii sababni isaa isa sagalee abdii kennetu maalidha? Warra fudhate miti. Dubbiin eessa jira mal? Eessa jira dubbiin? Isa kenne bira jira. Ameen. Isa kennetu maalidha? Warra fudhate miti. Warri fudhatee amanamuu hin danda'u, dhiisuu hin danda'u. Inni kenne garuu maalidha? Amanamaadha. Ameen. Abdiin jedha asitti inni Phaawulos dubbatu karaa Hafuura Qulqulluu inni nu keessatti dhangala'e. Eessatti dhangala'e? Eessatti dhangala'e? Eessa jira? Nu keessa jira. Maal? Abdii Hafuura Qulqulluudhaan. Hafuura Qulqulluudhaaniti maal ta'e? Nu keessatti dhangala'e. Eessa jira jechuudha? Keessa jira. Eewu keessa? Hankoo abdiin koo paasterii keessa jira miti. Eessa jira? Na keessa jira. Maal ta'e? Hafuura Qulqulluudhaan maal ta'e? Na keessatti dhangala'ee na keessa jira. Haalli tokko nuun abdii keenya mootota biraa eenyu? Mootota biraa eenyu? Namoota fooyyee qaban baratan biraa eenyu? Miti fooyyee qaban warra dhalli ga'ee abdii isaanii dhala isaanii irraa eenyu? Akkasidha namoonni. Miti garuu abdiin keenya eessa jiru? Abdiin keenya Hafuura Qulqulluudhaan dhangala'ee eessa jira? Nu keessa jira. Namoonni tokko abdii isaanii raajota irraa eenyu? Raajota bira jira miti abdiin keenya. Abdiin keenya karaa Hafuura Qulqulluu nu keessatti dhangala'ee nu keessa jira. Bara keenya keessatti isa namoonni jedhan miti kan nurratti raawwatu. Isa abbaan fedhe boru, isa abbaan fedhe dhibaatu. Isa namni jedhu miti kan nurratti raawwatu. Kan nurratti raawwatu isa Waaqayyo jedhu. Na dhagaa jirtu jedhaa yeroo dheeraa isinitti ni waloo yaadde. Beeka amala biyya naa bareeda itti marmaaree argee. Yeroo dheeraa hojiidhaaf argattanii gaariidha malee waaqeffannaadhaaf akkasii yeroo dheeraan barbaanne beeka. Waaqayyo yeroo dheeraa hojii isiniif haa kennu gaariidha. Isa isin jirtu hojjetamee nyaachuu namaa hin jirtu. Namoonni baay'een akkas jedha wangeela macaafa qulqulluu keessatti Ermiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 8 jalqabdanii naa dubbiftan Waaqayyo maal argitaa miti maal jedhe Ermiyaas lama iddoo sanatti maal argitaa jennaan muka lawuzii argaa jedhe jennaan Waaqayyo akkas jedhe waan gaarii argiteetta
isa argite sana raawwachuudhaan immoo dhimmeen duukaa bu'an. Isa kamiin? Isa kamiin? Isa raajii amanusii arge jedhee jirtu as jirtu addan isa raajii amanusii arge jedhee isa amanu mul'ataan si arge jedhee isa kam gaarii argite isa argite sana maal akka godhate raawwachuudhaaf dhimmeenani duukaa bu'an. Ameen. Dhimmeen isa kam isa argite sana bara keenya keessatti sabbaan fedhee buna dhuguurratti gandatti eessatti xibaatu raawwatame jirurratti isa Waaqayyo argee si argisiise sana raawwata sirratti. Ameen. Dhageessanittui anti baaduu ganda keessaa miti ergama Waaqayyoo tokko qajeelaan deemuuf tokko iyyuu qabu. Yoo gooftaan koo na erge malee eessa iyyuu miila koo eessa ila inni sirratti raawwata. Amma namoonni waan gaarii waan argan fakkaataniiti akkas jedhu siigifti waa'ee abaluu edda waan argee maal argite abaluu qulqulluu irraan gadee kuftee ciiftuun argite walii argaan namni miti hin argaan isa namni nama argu miti dubbiin isa Waaqayyo argee sitti argisiisedha dubbiin inni raawwatamu isa kamiin isa argite isa Waaqayyo argee sitti argisiise galanni isaa haa ta'u. Ameen. Ameen. Ilaa akkas jedhani ergamoon duuka warri Kiristoos Yesuus duukaa ture dhalamaanne akkas jedhan amma Yesuus Kiristoos gaba jalqaba isaan argee isa jalqabaa jedhu Qaanaa Galiilaatti maal godhe? Maal godhe? Qaanaa Galiilaatti dinqii isa jalqabaa hojjetee jedhamti maal gochuudhaan? Bishaan daadhiitti jijjiiruudhaan dinqiin mee jedhama dinqiin inni jalqabamaa jedhamu laayif cheenjiidhaan jireenya jijjiiruudhaan waan foolii hin qabne gara isa foolii qabuun waan bifa hin qabne gara isa bifa qabuun waan hin dhiyoonne gara isa kamiin isa mi'aawuu danda'utti jijjiiruudha. Kun mee waa'ee bishaanii miti laayif jireenya dinqiin inni jalqabaa jijjiiramadha. Dinqiin inni jalqabame dhukkubarraa fayyuu miti fayyaa lubbuwaan dhukkubsataan isin du'a lamaan tokko fayyaan isin du'a fayyaa qabaatee namni lafa irratti dhabu fayyaan yoo lafa irratti hambise hin jiru fayyaa qabaatees fayyaa dhabees namni maal ta'a hubatu yaadiin kan fayyaan qaba lafa irratti dhaba jettee yaadi fayyaanis maal ta'a hubatu maaliif Waaqayyoon biyyoo irraa dhuftee biyyootti deebi'ate Waaqayyo jedheera biyyoon nuun uffannu kun eessa dhaqa fayyaa qabaates fayyaa dhabees eessa dhaqa biyyootti deebi'e hin sodaadinaa wangeela alawaanaa sun tokko iyyuu galanni isaa haa ta'u. Ilaa waan dinqiin maalidha yoo jettanii jijjiirama jireenya warri jijjiiramame inni kun ennaa biyyootti deebi'u isa biyyoon argee hin uffanne tokko uffachuu dhaquun warri jijjiiraman jireenya. Amma gaa'ii Yesuus Kiristoos ennaa kana godhuu isaan ta'anii dinqii ana ilaalu galanni isaa haa ta'u. Isa kanaa wajjin bagabuun isa qaba isa dinqii godhu kan isa waan foolii hin qabne fooliitti godhu kan isa waan bifa hin qabne bifatti godhu kan isa waan namni tuffatu waan dinqisiifamaa godhu kan bishaan tuffatamaa namni bishaan maal jedha mana keessa bishaan maal jedha inni mana keessa
Negama keenya tantanaan beekuudha. Inni biyya keenya bishaan jedhu. Lamiti bishaan waan isinitti mi'aawu diimaa itti geessitu sinam. Waan mi'aawu diimu maal jedha jedhu. Bishaan jedhaa jedhu akkasiti akkasii. Waan amma garuu waan mi'oomne tokko maal godha Yesuus. Jireenya mi'oomne tokko waan mi'aawutti jijjiiruunsa. Jireenya bifa hin qabne tokko waan bifa qabutti jijjiiruunsa namatti hin tolu. Isa akkasii biraan deebi'ama. Hin deebi'amu. Baguma si duukaa buune baguma si filatamne jedhamuudha. Ameen. Ennaan kana godhu baguma si duukaa buune baguma si filatamne baguma siin arganne jedhamuudha. Jedhama. Kana duwwaa miti utuu isaan kana jedhanii hin immoo Yesuus Kiristoos boqonnaa 5 irratti immoo dhaqee saba meeqa fuudhee lafa onaatti geessee saba meeqa fuudhee lafa onaatti geessee guyyaa 3 halkan 3 barsiisee dhukkubarraa isaan fayyisee seexana isaan keessaa baasee dhoksaa dubbii Waaqayyoo immoo isaanitti dubbate guyyaa 3 booddee gadhiisuuf jedhee takkas jedhee yoo guyyaa 3 na duukaa turaniiru yoo akkasitti dhiise karaatti na jalaa kufu waan isaan nyaatan fidaa jedhe. Eessa jiru? Iddoo isaan jiran? Namni meeqa? Macaafa dubbiftan raajii bartan mataatti macaafa dubbiftuu Waaqayyo maal jedhe dubbiin Waaqayyo maal jedha beektani raajii abalu maal jedhedha keessanoo hiikoo jala isa raajii abalu jedhanitti dubbiin isa kun jedhudha. Ada keessanii hin arganii baay'ee dayyaadha ol burangaa utuu si warqee haftanii yoo si utuma si waa taa'usii naanaattanii galanni isaa haa Ameen. Lafa onaa sana irratti jedha kalaala. Lafa onaa sana irratti nama 5,000 teessisaa iddoo wanti teessisaa jedheeti qurxummii 2 fi buddeen 5 gurbaa tokko harkaa fuudhee yaa abbaa jedhee dhaqaa ilaali. Amma qurxummii 5 fi qurxummii 2 buddeen 5 yoo itti kennan nama meeqa waliin keessan asuma keessan. Ijaan ilaaltu miti nama laaltu. Kennuu yaada miti. Inni garuu eewu bira yuutuun darbii maal godhaa hira galanni saaba. Hira ennaa jedhu hiididhaan beela'aan naan arge modaadhaan beela'aan naan beela'aan guyyaa 3 midhaan nyaatiin ture amma ni nyaatu laala. Nyaatanii kuufanii maal ta'e meeqa turraa masoobii 12 jalaa deebi'e. Ameen. Galanni isaa haa ta'u. Ilaala nama 5,000 abbaa warraa duwwaa warri teoloojiyaansii gara nama 15,000 lafa onaa irratti qurxummii 2 buddeen 5 nyaachisee quubsee kan biraallee beeka ta'e. Maal kun? Kanaa wajjiinoo bagabuu isa kana godhu kanaa wajjiin bagabuu ni kunoo baga nu filate ameen. Inni lafa dhugaa takkan nama dabaddabsiisee inni nama jalaa deemee waan mana kana hoo ameen jettanii baay'ee eegsifanii jira. Inni lilaa shabu kun beektanii illee jedhee si argisiisu. Galanni isaa haa ta'u. Kana dinqisiifataa jiru hin banne dinqiin ta'e bakka wajjin fuune dinqii argite utuma jedhaa jiran immoo utuma jedhaa jiraniiti Phexroosiin karaatti Qifirnaahom keessa utuu Kiristoosii wajjin deemaa jiru gam godhanii qabanii fidii gibira baasi jedhanii. Yesuus biraa hambisanii ija facaase
Akan mengikuti bukan bang kali sahur tiga di ranas tiga dari desa itu kurtumi kamu ber tapi tidak sahur mereka beda gini kiyo ke kadar batu kurtumi lama kamda ini bisa jalan kabahan saya bantu dinari lama kesal kita account di kocira ini account di sana account di bawah kayu Indomie kena kurtumi kamu saya pakai satu tadi saya pernah nama baru oh saya sih ratus amin isa ida nama ratus saya apa dalam toko nama toko kasu makan dunia lagi segala diisi nama masih tahu wajib mana udah tiga nama dasar kita kebel bungsi sama tuh aja udah warna bela nana mahal kamera aku di sana kami di warna bentar kan ini rumah wala tabat ini sih mana gini masuk dah ke sana tak itu sih masuk dah ada hidup awak tu bela tahu inol lajisa Yesus Kristus garuhoda idasi on lajisu kau sirrawa selesa apa jadi akhir kumi kesah syakwa dulu keseru beti bawa amin ini kan berlawas selesa juga Yesus apa ada yang kesah amin mana karena wajino baku mengkuat haleluya baku mengkuat karena wajino jadi boleh kasih dan merah ini kalau pun ini sifatan ini kita jangan pun ini sifatan ini untuk isawat ini magalan lain di bawah magalan lain di bawah ini luar pintu kotor kita mucakam di dalam walu nama thakabatan ini sendiri boleh tiu dunia majiran ini Kristus karakter tidak nafkah aja algoda abdi lafaka margo chura lafaka ini lafaka seseti asiga di tele dan kesana sama itu isane maina isabo dan kesana jadi makana wa meka setiada hati bara chade untuk kiti ko jadale untuk istimal kate Hidillet magalan ni sama tahu. Isyemo ada eleksi sudah tekan ni samputan ni. Agak ni sega, nanti kan ni su imban. Isa bujeni tunun jadi, isa bertemu tunun jadi. Warna mau malu tak? Sabuk baga wajib bune. Baga. Jadi apa? Bagawa jibu ni man mufwat kinna ko de jara numafu makan sabara barade numafu anafu sifu odronam ni timban jere kesan base labanam ni yan jere nugae nunu bagaduka bune nunu bagaduka Itu banyak dalam detingan nu tae nu tidak cerita nu baca duka puri amin nu baca duka puri amin galan di sana kasa dikiat kasih ko duka dan duka tu kuat tu diri kasih jadi kiat kasih ko duka isa uwala ni ya tu diri kasu kana tu isa dinkiyo itu pada tu bukon dari demikian kesati warri farisota warri satu kota ibu karakani video mana kani nami canang leti Yesus simbar mana dengan dia lalu kali ibu mana nami canang leti Yesus simbar mana kani Ego
Ini dikio jatuh dua itu akasu tu kena jadi. Ini kuman kesi. Itu larang jadi tinu kibaten nani. Doktoran ada namura era musik. Asin apa kira macam bisa pakai Yesus ini sih. Warna bilang kibaten ni bilaran mula bagai mana satu ini sih. Isang ini si barbadan anak nabi isang kanagaling nabi sa ganna isa di sa ganni si seti ofisa dapat si man fight kenega man tuve nyipta dia man finyo ego dua tuve dapat se malum gole o kenni ajilai kanila nutikan oh ini kali sedikit ko sudah bawa amma wagida untuk bahasa ni ala ni wayar na bahasa ni kulla busisan bisa boy saniti isaka sedikit ko lumiti ba ini kulla busin itu Tuhan Irai ku jalan kamang ganun ini, ganun nebo, angkat untuk continue amiti. Irai ku jalan kamulan. Fago timalu tuntika ini apa itu? Fago timalu tuntika ini. Yesus fagata magawan dia boleh setiap dari sini dia selagi. Warna kita kamata biralake. Elah ni kumbo tahu itu ya nanti setiap tu kalau meku itu ko ajam dia tuntika. Agazin cutika bagi kauti Yesus Kristus panutan Yesus Kristus ini kade sadiga gargaru untuk satama Yesus ohiku ini doa kas ini kiote tu ini kade sadama gargaru hele lamak sabatani ya apa kade iste cutika ini kade sadama gargaru amal berbada ini kalian sedikit ini kita musuh ini kalian sebagai ibu ni kita musuh ini kalian sana nama ni Yesus hadam momen hadam dewi bago cuti ke ya apa hirawat ini ini abdi mana tabesun ini badan lu kawa ya tabesun apa dia kabar se lubusan ini abda tabesun ini abda tabesun pandora muna mera ke mante owala munu wa biti nagadudan irrakabe nagadudan irrakabu wa biti di malatoni kesa akan timbul dengan jadu irrat malatte ko me malatonu wa biti watta tariroma dan nanya ko ingat aja Yesus Kristus ini abda kami ini gafto ko bagan kabu dengan ini dingki kuda Yesus warri Yesus wajib purani dingki arga purani kana wajib bagabune warri dalam Petrus adi silayunan dogo kore sokke silayunan dogo kore sokke ini sarake pokoknya di kamar kenalan tadi lantai jo agisi esa tokke Galila konti sokke la makutumi kaburu jadi warikadis buka matanya hemuanya warikadis moda kali ini sarbagai nurraga unsa simpala jadi mana likadi malgola tadi jadi kollo patali utos tadi warikadis mo utuin kababendi ya kanabala jadi singgahnya tahu karae mau kita malgola jadi coli ganga jadi warri abdi godatani warri abdi kenname matani mo
Maltaati bittimmaan inni kaan eessitira hojii kaleessaa dhiibi inni kaanoo mana ofitti cuufee hafuudhaan uffata adireesii isaa wallaalame inni kaanoo siddatanyaa ta'ee biyyaa badaa jira garuu kunoo haa ta'u malee abdiin maal nama godhu inni sagalee abdii kenne ameen abdiin maal nama godhu inni sagalee abdii kenne amanamaadha garuu bittimmaaniin warri karaa Emaa'uus deema boqonnaa 24 Luqaas irraa akkas jedhu coolligaa karaa sanarra ayi abdii godhannee turre jedha boqonnaa 24 isaa maal jedhaa jiru ayi abdii godhannee turre nu fayyisa jennee abdii godhannee turre bartokko isaa wajjin jireenya akkas ture lafa onaa keessatti jireenya akkas ture gaafa du'aa jireenya akkas ture abdii godhannee turre jedhaa karaa Emaa'uus irratti Yesus Kristos inni abdii kenne suni isa saanqee dhaloo waadamee nagaa galanni isaa gaafa kana akkas ta'uu jalqabe jedha lafa barii sabbataa lafti maal ta'utti kaate jedha tocho'utti kaate jedha haleluuyaa lafti tocho'utti kaate jedha dhagaa guddaan inni eenyutti fuudhannee mallattoo keessaa hiikamutti ka'e jedha dhagaa guddaan garagaluutti ka'e jedha warri Roomaa eegduun inni kan gara natti inni kan gara sitti akka Roomaatitti maal ta'utti ka'e jedha kukkufuutti ka'e jedha maaliif kukkuffisa beektu maaliif dhagaan garagara beektu maaliif kunoo mallattoo cirma beektu isa sagalee abdii kennetu amanamaadha warri abdii godhatan akkallee yaadee jedha ameen ameen inni abdii sii kenne inni abdii illee yaasifamne sii kenne inni abdii amanamaa sii kenne boolla keessaa hin ka'ee dhufa malee abdiin karaatti namu abdiin mana keetiif kenname abdiin bara keetiif kenname abdiin gaa'ela keetiif kenname karaatti nafu akka inni fuutetti naftu akka coolliitti naftu akka sibbatan nyaataatti naftu dhagaa gaggalagashi mallattoo keessaa hin ciccire isa addunyaa irratti eenyutti muune mallattoo keessaa ciccirmuutti ka'e jedha dhagaa guddaan hin galagale jedha loltoonni lafa nammani jedha Yesus Kristos du'aa ka'ee eessa dhaqe beektu eessa dhaqe du'aa ka'ee eessa dhaqe karaa Emaa'uus irra warra jiran bukkee dhaqee deemuutti ka'e bukkee bu'e ebedaani bukkee bu'u ammas isaanoo kana jedhu maayinni maal taata maalati immoo dubbichaa baaraadhaa biyya keessan turree dubbichaa baaraadhaa biyya keessan turree namicha tokko ture waa'ee abdannee ture dinqiitutti taa'amne nu fayyisa jennee ture garuu hin ture abdannee turre jechuun maal turre inni ana jechuun isa kaleessa keessa kaan isa kaleessa itti mi'aabdii sana dudubbachuutti kan dudubbachuutti ennaa qawe nama sana iji isaanii baafnee jedha ennaa baname edaa'ee godhanne isa abdii kenne ta'ee dhufe haleluuyaa isatu ta'ee dhufe isa bira jira eessa bira jira iddootti coolliga karaa siddatanyaa isaa godhee datti dhufe dur bira ga'e karaa abdiin irratti kutatamu irratti dur dhufee bira ga'e Galiilaa kan isin eegaa qophaa'e karaa kamirraa deebisee karaa irratti coolligan karaa siddatanyaa nama godhuudhaaf filan godhee deebiseetti eessa bira ga'e beektu warra mana cufanii taa'ee Yerusaalem keessa of dhoksanii adeemsi isaanii dhoksanii jiranitti balbala rukunne kaka'u jedhee bakki dhibee cufamaan isa namarraa ittisu hin jiru kaka'u jedhee dhibee nagaan isinii haa ta'u warri nagaa
kakau dunia isa cabera siol muamera dunia isa cabera siol muamera bele je amayo tabe warna saudo lagati debiamite isa moja kamu ngadu Maryam mufte erkamu talaba kabar baade kofta war kita dindu jette inni karate illati dubi namitticha saddo wayne yegute dedi malo kofta war kite tane nadite inno asasa gabadita sawar barwa babar kamu kofta shekkate barde ramudi jette gamashela badofto Iko koi garappa kontrol maati isakta mulla lezebe sitti mulla naati taki Petrus fatini Yesus waka ere ni tuji kanisati esite sasabamu sasabamu amen batu sasaba juga abdileya sikamde sasaba abdileya sikamde bisa sagale abdi kennet malina amanama Amen. Abdi waaqayyo birasi birajiru sille yasisu inni malaketi jedhame sun inni barameka siyeksise sun inni utwari laaltu dukkanaa'e sun inni kana booddee hin fakkaatu jedhame sun inni utuma laaltu akkati coollee inni sagalee abdii kenne maalidha? Inni sagalee abdii siif kenne maalidha? Inni singargara singadesi inni haleluya Yaaqoobi akkasii gaafa obboleessa akeekkaa gaafa raafatee ciisu Beetel keessa achi ciisu sana achi ciisutti mul'atee Samaayirra Samaayirra maslaalii gadi diriirsee ofii gubbaa taa'ee mul'isee ergamoota moo gadi darbee Amen. Haleluya. Harka dhagaa ammatti harka nama abdii qabne taate malee sababa Yesu deebisee lafa abbaa keessi dhaabsisa. Haala fakkaanni keessa dubbii dhugaa bee jira jireenya nu keessa jiru miti dubbii nutti tolee lakkuu xaaraa sagarra jirra yoo ta'e nutti badee miila namaa jala jirra yoo ta'e soddonuu jiru miti dhugaan. Isa waaqayyo jedhaa jiru. Isa waaqayyo jedhaa jiru dhugaan. Hawarratti tolee gubbaa sana jiru miti dhugaan. Karaa isaan gad darbataman hin beekamu. Hawarratti badee godhanii jiranis miti dhugaan. Karaa isaan darbaanis hin beekamu. Dhugaan isa waaqayyo siin jedhu. Dhugaan isa mana keetiif jedhamedha. Dhugaan isa mana keetiif jedhamedha. Galanni isaa. Dhugaan isa. Bukan sawaka. Satu kita jonis terus nama jedhamu tokko nama biyya beekte beekan atas. Waaqayyo satu kan nabe gadi min beekini. Satu kan nana min beekini. Jaallatee mantu kaadi. Ageessani. Satu kan nana mutuun min beekini. Jaallatee mantu Waaqayyo wajjin deemu malee Allah yaada si buusu hin jiru. Waaqayyo wajjin deemu ulfina mala. Abdii isaa eegi. Abdiin isaa maalidha? Amanamaadha. Abdiin isaa maal si godhu? Leenjee gaa'illi kun irratti dhiigamee jireenyi kun harkatti malee na toorri geera wayyoo. Inni sagalee abdii. Abdi sama si godhu. Bukan ada